kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media bakka jirtanitti nageenyi keenya isin dhaqqabu isiniin jedha. Guyyaadhaa oduu fi odeeffannoo miidiyaalee idil addunyaa irraa walitti funaannee isiniif finnee jirra. Kallattii mangara oduutti isin dabarsina. Namoonni chaanaalii kana subscribe godhaa isin jedha. Namoonni viidiyoon kun ammoo hiriyoota keenyan fayyada jettanis hiriyoota keessanii share yookiin qooduudhaan fayyadamaa taasisuu dandeessu isiniin jedha. Kallattii mangara oduu fi odeeffannoo miidiyaa irraa dhageenyetti isin dabarsina jechuudha. Kan argamnu ardii Eeshiyaa biyya sadarkaa guddinaatiin jala qabarratti argamtu Chaayinaa biyya jedhamtu keessatti argamna. Chaayinaa keessaa kutaa magaalaa guddoo Chaayinaa kan taate Beijing kaabarratti argamna jechuudha. Egaa kabajamtoota keenya dhimmi akkanaa dhimma baay'ee nama taajjabsiisee nama raajii keessa galchuu jechuudha. Addunyaa keessa jirru irratti wanni kun ni jira jettanii taajjabuu dandeessan, garuu ni jira har'a ragaa wajjin kan isin dhiyeessinu ta'a. Egaa biyya keenya keessatti yeroo dhiyoo kondominiyeemii yookiin mana waliin jireenyaa kanneen jedhamu ijaaramee namoonni mana hin qabne akka waliin jiraataniif carraan mootummaanis ta'ee dhaabbilee miti mootummaatiin ijaaramaa namootaaf dabarfamaa kennamuun isaanii beekama. Biyya Chaayinaa keessatti kondominiyeemii jennamoo manni waliin jireenyaa jennamoo magaalaa tokko jenna. Gaafii kana ammoo isiniif dhiyeessina. Magaalaa Beijing keessatti viidiyoo argaa jirtan kuni nama 30,000 qabaachuun yookiin maatii 30,000 waliin jireenyaaf kan haala mijeessa jedhama. Oduun Chaayinaa irraa baate biyya baay'ina ummataatii sadarkaa jalqabaa irratti argamtu kana nama 30,000f manni waliin jireenyaa ijaaranii gamoon isin argaa jirtan kuni abbaa darbii meeqa akka ta'e adhaaf ragaa guutuun argan. Haa ta'u malee namni 30,000 waliin jiraachuu ragaa miidiyaalee irraa argan kan ifoomsuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media guyyaa har'aatis manni waliin jireenyaa biyya Chaayinaa keessatti argamu kan 30,000 qabate kana isin dhiyeessinee jirra. Kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media oduu fi odeeffannoon dinqisiisoon keenya akkumatti fufetti jira. Egaa waan ajaa'ibaa fi raajii namatti ta'e tokko kan isin dhiyeessu ta'a. Barri raajii fi yaa kan bara sanii osoo jettu kan baraana ammoo waan haaraa qabatee sii dhufee jira. Akkuma isin beektan bara teknooloojiin kun guddate biyyoota addunyaatiif dhimmoota garaagaraa irratti sadarkaa kennuun kanuma beekamuudha. Kunis fakkeenyaaf diinagdeedhaan biyyi sadarkaa akkanaa irra jirti, biyyi tun ammoo sadarkaa kanarra jirti jedhanii sadarkaan kennuun kanuma jiruudha. Gama biraatiinis ammoo wal dorgommii ispoortii irratti biyyoota sadarkaa kennuun kanuma jiruudha. Kun ammoo maaliree baratu fide moo namatu fideen kan wal nama gaafachiisuudha. Qorannoon haarawaa argannoo addaa qabattee dhuftee jirti. Innis akkana jedha. Qorannoon bara 2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti bahe tokko yaada haarawaa fi raajii qabattee dhufte. Egaa biyya Maaleeshiyaa keessatti waan raajii tokko dhageessan. Akka qorannoon kun jettu biyyi Maaleeshiyaa sadarkaa tokkoffaa kan qabatteedha. Maaliin sadarkaa tokkoffaa qabatteen kan nama ajaa'ibsiisu. Giddugaleessaan shamarran biyya Maaleeshiyaa keessatti argaman durbummaa isaanii hanga umurii 23tti qabatanii kan jiraatan yookiin kan turanidha jedha. Egaa biyyi sadarkaa dhumaa irratti argamtamu biyya Iceland jedha. Shamarran biyya Iceland keessatti argaman giddugaleessaan hanga umurii 15 qofa durbummaa qabatanii jiraatu jedha. Kanaan alatti ammoo durbummaa arguun hin danda'amu jedha umurii 15 ol. Egaa gara biyya keenya Itoophiyaatti yoo dhufne ammoo shamarran giddugaleessaan umurii 15 hanga umurii 19 qofa durbummaa qabatanii jiraatu jedha. Qorannoon kun haala kamiin raawwatamee akkamitti ammoo dhugaa kana argachuu danda'e gaafii hunda keenyaati. Garuu qorannoo toora miidiyaa kana akka ibsutti Maaleeshiyaan biyya shamarran ishii giddugaleessaan hanga umurii 23 durbummaa ishii qabattee kan tursiiftuu jedhan. Gama biraatiin ammoo biyya Iceland jedhamtu Awurooppaa keessatti argamte shamarran yookiin durbi biyya Iceland giddugaleessaan hanga umurii 15 qofa turuudhaan sanaan ammoo durbummaa barbaaduun
hin barbaachisus hin danda'amus jedha. Gabraatiin ammoo biyya Itoophiyaa kana dhufne Kamaslaandii kanatti kan dhiyaatudha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media oduu fi odeeffannoon qindeeffannee isinii qabannee dhiyaanne kanan gammaa dhageettan kana koraa bulaa deebanaa isiniin jenna.